Mati duraan geettuu jiraate. Dhimma kana irratti wooma muraasa dabaluu fi rakkoo guddaanii kan baqataan Oromoo lammiileen biyya sanaa bakka garagaraatti dalagachuudhaaf osoo hayyama qabanii illee deemanii hayyamaan illee deemanii dalagachuudhaaf bakka garagaraatti dhiibbaa hamma kana ga'uuf saaxilamaa jiranii fi inni guddaan biyyattiin lammii isheetiif kabaja hin qabdu. Mootummaan lammii biyya sanaatiif kabaja hin qabu. Kana durarra deddeebiidhaan akkuma Abrahaam kaase yeroo garagaraatti namoonni biyya Saawud Arabiyaa jiraatan kun yookaan baqattoonni biyyoota biroo keessa jiraatan kun gara biyyaatti akka deebisaman taasifamaa tureera. Amma deeggarsa mootummaadhuma Saawudiitiin kan wal qabate ta'us jechuudha. Isaan pileenii mijeessanii pileenii sanaan gara biyyaatti kan deebifamaa turanii. Namoonni kunniin hin seenu yeroo isaan seenan qondaalli yookaan ministeera ta'uu danda'a yookaan qondaalli mootummaa wajjiniin suuraa ka'uudhaaf boolee eerpoortiitti ni argamu. Buufata xiyyaaraatti wajjiniin suura ka'anii maqaa isaanii galmeessanii gara maatii isaaniitti hin deemu. Ijoolleen kun dhaqanii achitti namni abbaa kanaa jedhuun deebisee hin jiru. Ijoollee kana deebisanii qubachiisuudhaaf deebisanii hojii keessa hojiilee uummatanii akka isaan hojiitti seenan gochuudhaaf wanti qabatamaadhaan hojjetamu hin jiru. Hololaaf garuu miidiyaa irratti hojii uumnee fi isaan kana jireenya fooyya'aatti ceesifnee maal jedhamee ganamaa galagaleen odeeffama kan keessuma turre. Ammas haalli biyya sana keessa jiru ammam baqattoonni Saawudii keessa